Qoy dhugumatti warra kaayirootti jedhabataa turte? Sirraa baasaa amma aarii namicha sanii si baadhee. Aarii namichi sanii anuu aarii reedii sitti baafadhaa si'ati reedii wajjin jechuudha taphattee jechuudha yeroo hunda jechuudha. Aarii abbaa mana ofii namatti hin baafata si galee. No, ani isa wajjin aaran qabu yeroo isin lamman geema taphattan jechuudha waanan aaree sammuu keessa kaadheetu jira waan ta'eefi. Miira keessaa dabbaa reediin dabbaa jaalata rabbiin oofisii hakan aniin kun dabbaa guddaatti agarsiisne garaatti agarsiisa. Agarsiisti akka inni fedhutti itti agarsiisaa jirta achi siqi isheetti fiigaa dhattee achi garagal isheetti achi garagal gargaanfatti isheetti gargaanfatti. Oobsa guddaa rabbisii hakan. Gana minaa ita Sogaraa kan fuulaatiin dhiisiifaa fi waan si jaaladhuuf obsee jechuudha. Maal argite? Gana argita. Maal argite gana argita? Namoota isaa bannaataa jiran immoo yeroo inni siidhaa wajjin qabadhe moo'ee isii qaxaqaxee aarii reediidhaa wajjin isiin akkasuma guddoo isiin tabaqqalee tariin baadha. Xiqqoo si akka onneen koo qabbanaa. Namoota isaa. Aarii mana baatan dhagaa biyya keessanii. Sayigaa reedii wajjin qabachuu jaallatti jennaan jechuudha yoo giiftara qabaattes yoo hin qabaanes teessee xaba 20-30 xabatti yoo inni adabbii biraa kenneef ishiin jettu. Innis adabbii biraa hin adabu. Ka'ima jedhaan hin kaati isiinis. Ka'ima jedhaan isiinis hin kaati. Gubadde baraa. Dhaga'inaa ijoollee warra mana fakkeessa. Kun dhugaa jechuudha warri reedii fi si jalatti argaa turani ragaanaaf baa jiru kun dhugaa keetii. Kiw jechuun amma kiw jedhaan jiru kiw jedhee jechuudha gogeen jiraan ofiifoo. Kaka'u badhaasuutu mana san keessa kiw. Ani keessaa hin qabu isa moosisuutti keessaa qabu isii dhaqee isiidhaa moosisuutti jechuudha giiftiin kan kuna marareen naan callisee ta'a akka inni moo uyyuu barbaadu akka inni adabu barbaadu waan ta'eef. Silaa deemtee giifti kennitee fi giifti jaarsaa fi jaartiitiin adabama gowwaan asii ta'e yeroo naaltu. Sii kennuu jedheeti malee isaaf maaliin kennaree inni argataa jira. Waan badii qaxxa'uun ati naan kennitu waan badii qaxxa'uun naan kennitu. Akkati adabamtuun fedhu bar maaliifi ati kai jennaan fiigdee kaateetuma ella qucci bidiggee jedha jechuudha qucci bidiggee jedha daftee adabbii biraallee fudhattu. Nama wahiitu haasaa kee kaastee jennaan yaadadhe yeruma qixaatuma tokko takka fudhachuu didabeete deemee giifti kennaa aniin qixaa san akka fudhadhu godha yeruma bara deemee giifti kennaa aniin sun akka qixaatti sin fudhadhu godha hin fudhadhu immoo shootadha maleela. Namuma koo ibar namuma kootu akkuma qixaatti san taqattee arguu fedha waan ta'eef deemee fiigan. Okay. Akkas anis egaa akka reediin sin qaxxaane akkuma kaatee qucci bidiggiin hojjenne akkuma daabbaa keen agarsiisne jechuudha. Giiftiin qabu dhufee sii kennuu jedhee maaluma naan jedhe amma namni kun jaarsa dhiistee intala kennitee. Ani amma jirramii amma fakkeenyaaf jirramii reediinii fi namni waliin yoo wajji taphatu reediidhaan kennu deemee nama wayii sanii kenna. Waan ofiitiin kenna waan kan koo hiriyaa yookaan immoo obboleessi jettu tokko kennite na mushkila. Atiin kun amma silaa reedii kennite giiftuun kenna malee hin taqatta'u. Shatattadhee gabbaa. Haraki waza. Kana nyaatu lammanuu keessanii. Edaa walii galtanii ana qaxxa'uun yaa qabdan. Annakki bu'aan isaa wajjin waliigalee si qaxxa'uun iyyaa hin qabu. Garuu immoo akka teesse bakka amma kunoolaa Oromoo kana hundarratti si himadhaa waan akkanaa dhiisifaaf si himadhee jiraan. Waan akkasii dhiisi. Amma kan dhufee gaafa simbira ga'e yeroo wajjin qamaatu hirkadhee yeroo qaqqabamu miira keessa galtuun nagarra. Dhufuu eeda biyyasa. Kaayiroo dhufaa hartaayyoo. Wayini. Gadda dhaabaa. Mala dhuu. Gadda dhaabaa. Warri kaayiroo gariin keessan gadda dhaabaan eegaa dhufaa jira. Akkasuma caccakkaa dhafaa ta'e dhungannaa isa biraa fagoodhaa. Reediin as taa'ee suudiitti jechuudha akkasii hidhiisitti ciniinnatee waanuma karaatti si argatu dhabee jechuudha. Geemii si hojii taphatee akka kana si hangalaattaa oolu jechuudha. Cirraash kaayiroo dhuftee ijuma isaan argitu kan shaallaa. Alaamaa kiyyaa dhufaani. Abbaati. Ani wayiin waan biraa hin dhufu alaamuma kiyyaa dhufa fuula dura. Hanga amma kaayiroo jiraachuun dhaba kootu fuuna qoccaa. Wayinii bakka siidunaa mala fedhikaa giifti koo. Hassaabii keessa galee adda. Maleeffadhu maleeffatte. Waxaan abbaati. Maladhuu yeroodhaanii. Maladhu. Akkas naan jedhe yookiin dafee reedii dhiisuun qabaa utuu coggaarraan kun gubatin yookiin immoo dafee
Biyya kana keessaa isa oofuun qaba yookiin wajjiniin akka biyya kana jijjiirran. Isa oofuu si baasa. Akkam? Isa dhiisuu moo? Itti nyaattaa? Waan akka dhiisin jedhu dhiisi akkaan hamba wanni akkasii cubbuu dhabboo maal taate? Qabsoodhaan wareegama baay'eetti kafalame. Kafala kanaa qabsoo waan ta'eef yoo kan fidadhu osoo nan biyya sana hin ga'in baafadhu. Wanni isa keessa. Sana dhugaa keeti. Maal jettu Oromoo? Biyya kanaa bahuu qabna. Bakka dafaatii geemii beellamaa qabaa na qabsiisaatii ispoonsaran hojjedhaatii biyya kana. Agaraa seeraa guyyaa san beelloo uffadhu gaafatama keeti. Beelloo fudhatan dhufaa geemii koorratti. Eegaan ture beelloo Keessanii kun nageenya hin jedhina ispoonsaratti hin bitachuufanii. Ayi kunooti dhufteetti bakka habannaatish ispoonsara nu barbaadi. Faaffii kaayiroo dhuf maxaano ani faaffii kaayiroo dhuftee naan arguu kootti du'uu koon filadhaan. Ani dhufuun oolu kaayiroo alaamaa kiyyaa dhufu abbaa manaa keessaniin dhufu garuu warri ana shakkitanii anarraa qalbiin keessan bade gizeedha. Ana tokkoffaan. Wallahi dhugaa. Gizeedha wal baafachiisa. Abbaa manaa keessatti gaddaa laatti. Sirraa galaa. Gaisa baabolam. Baabolam. Gaisa abaaboo lama nu kennu. Aarii reedii sibbaadha naan jetti yoo rabbi godhee mochii ashannafte koo mushkilaadha arraba xinnoon irraa ilaaluuf deemti. Kebarillee galatooma. Abaaboo tokko namni bira. Anta giftar honkinde qoy ka dura guddadhu kaa kumallee guutiti laayivii seenuu jalqabi malee inillee kennu jammarte bar. Ay baal shukran namu baal. First gift yaa. First gift wallahi inillee kee first gift jette bar. Oh, thank you so much. Qixaatiin kuma tokko guys. Kuma guuta. Inqaxxaawan naa taa'e. አንድ ሺህ ነው ያጀማ ጋይስ ደብል በእናታችሁ ደብል እናታችሁ ጉባ ከሆንት ባዳም ጨቲ ከነቲ በረቺና አሸነፍተ ጀና አዱኒያን በደችው ላይ ያጀማ ማልደቴ አሪ ሬዲና ራቀብ ዲያስ አሸነፍተችው አዱኒያን በደችው ጀዴን ጋራ ባጀርቱዳ ሳራ ጉዳ ልጥፍከናል ውስጤ በጣም ተቃጽሎ amma yoomiitiin taqaasalee jiraadha. Hundee kaayiroo ስለምመጣ እዛው baay'ee ጭራሽ nan dhufa jettee ጭራሽ kaayiroo dhufaan jira mada madadhunaan jettee oromoo qubana qabaadhaa kamiifuu boriyoo waa tokko ta'e yoon fooqii irraa dambe sababaa faaffiiti. Qubana qabaadhaadha. As jala maasuma sodaachisa garuu ani maal akkana sodaadhaa na bargiifaaf hin sodaadhu bakka hundee of gorsuun qabaa. Jechuudha. Ijoollee mee maal naa dhaabdan dhiisuu wayyamoo waa sana akka waan jalqabeen itti hafu. Dhagaa bichaa dhagaa ragaadha isinanaaf. Boriifuu isinanaaf ragaadha. Simullee. Manaa barreessaa itti fufumoo hadhaabu. Sanuma naa ibsa. Dafaa. Tola balu. Cabsi goota koonaan jetti. Bakka akkas. Andiina baay'ee qaba naman gaafateen. Barillee itti fufu jetti ijoollee. Okay. Tamaam. Bakka. Itti fufi. Stoobrilla. Akkan immoo dhiisaa. Akkasummaan godhu garaa nu nyaatti. Yoo akkas goone garaa nu nyaatti. Ati anumaa jedhii dhiisii. Essay. Ati ofitti tamanyaatee takaa. Nugaa jedhee aniin kun tasfaa huradhee bakka na tasmaamee jira. Jedhee isimmaa cinqamtaniin warri as jalaa waa barreessitaffaa fi jabaadhu. Okay. Taataa. Ani diina baay'een qaba. Nama naa gaafattee booddee akkantiniin hin jenne. Irraan dhaabinaan jette ijoolleen. Garuu ani fi inni walirraa bahuu ka'e dura hubattaniittanii ani fireedii walirraa baanaa. Qalbii jettaniittanii. Adiin kun nama umrii 27 28 30 soddomii 5 akkas fedha.
Wayitti laaltanii wanni ani jedhu suniif yaani kun walirraa deema. Inni waan sirraa jaallate qaba maali? Waan biraa dhiisati rakkoon qaba. Kasaabicha akkoo wassanu. Ana wajjin walirraa deemna jedhee gaaffii gaafadhee naan jennaan ijoolleen itti cabsuu deemaan irraan dhaabu. Sirriitti walirraa deemtan siinimuu maayisallee. Walirraan hin deemtu jedhumoo hin deemtan jedhu. Isin egaa waay maal abbaa firan qabdu ati har'a? Reefuman seena bar. Ani ba'u jira irraa dadhabeera bakka amman deemamu. Ayyee baay'ee nama biraa soqaddaa. Nama biraa soqaddaa? Firriin dhufa ta'a maal namaa gala. Asuu tokko naqee qaxaqqata. Firaan qabdu asuun anu warra xibbaa irratti badde. Wallahi. Wayinii garuu akka na jalaa balleessite. Guyyaa kana kan inni itti taphachuu barbaadu guyyaa siin fira hin qabne jechuudha. Abboo deengadda kolfeeni maram jetti wayii taphatti kuyin jedhanii jetti Itoophiyaa jiru takkaa jiniin namichi fuulee xayyaaraa irratti darbe sii ga'eef jetti irratti. Asuun kee walakkaan akqarrattee deemte silaa guyyaa sana na ta'e hin maraadda wallahi. Eenyu wajjin kuyin sii kam? Abboo jetti Itoophiyaa jirtu tokko hin beeku kuyin eenyu jedha maqaan ishii. Achi mcattiin illee gurraa dhoofte gaabbaa abdii illee darbe na darbaa ishiin illee na darbite bakka namni na danda'u hin jiru minaamin jettee fokkorte galee bastii ergatte ishiin afaan amaariffaa haasa'uu hin dandeettu aduu hin danda'uwa. Dhukkubaan har'a saniif si dhiiste saniif darbite dhiisii jedheen. Filaaworii lama guutaa gaayis. Nama buna danfifatanii zuuriitti biraa ka'u jabanaa biraa jechuudha. Isa sana aadaa keenya badaa jira. Onlaayinii irra saqqalamnee aadaa keenya balleessaa jirra. Kanaa jennaan al tokko buna danfifannee asuma irratti illee taatu jechuudha. Akkuma sammuuna kana ganama bicuusii xaqxaqi gochuu jalqabne kan bicuusii nakaa goonee hamannee kaanee gara dubbii ijoo gara gorsaatti immoo deemna. Maal danfifattanii buna keessa itti fufnoo iyya xaxxaachuu. I love you. Mirga keetii barjaalachuu mirga guutuu qabda. Wantoota ijaatti yaadash maal? Aadaan inni malakkatanyaa ka hiwootee gaara min agganaanyu. Indee jireenya kootii wajjiniin wal qabataaree. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Goota lubbuun jiru jirtaasi. Eessa baddee? Qabxaa akkoo? Maal taate qoye? Xaal nu gootee wayinee. Naba yeroo dhiirrii dumaashii namaan jedhu dhalaa maal jettii kana qofa naa hin reediidhaa wal harkatti qabne baallaa. Naa hin. Naba naa hin. Dhiyoo tanaa ati dumaashii naan jennaan anis dumaashii siin jennaan akkamitti dhiiraan dumaashii jettan jedhamu naan jedhe. Yeroo dhiirrii dumaashii namaan jedhu dhalaanoo maal jettiin amma fakkeenyaaf ati dumaashii xiyyaaraan jetteeni ani immoo maalin siin jedha. Taakii dhoksi meerri mataan koo darsaachuu azzaash na mutoo nuti neelaa. Naa himiree na baabaqxaan dee. Ashittiin baranneeti dumaashii jettii. Indee taadaa bakka. Anis bareera Hamzaan gaafa danda'uun gaaf tokko Hamzaa karaa irratti argeetan Hamzaa dhalaanii dhiirri gaafa dumaashii namaan jedhu yeroo ati dumaashii naan jettu maaliin siin jedhaan jedheen dumaashii majattaa naan jedhe hayyee jedhee san qabadheeti gaaf tokko komentii jedhatti ati dumaashii naan jennaan dumaashii siin jedhe indeet inni isa yaallashii dhalaan dumaashiin jettu dhiiraan naan jedhe reedii ayyaa lamaa waqa. Inni harargee ta'ee ture moo akkamitti akkasin harkatti qabuu danda'e qoy kan harargeen naa hime. Dhiiraan hin jedhamu saaduyyee. Giraatti haggaabbuunyaa. Kunoo harargechi naa himeera bakka. Qoyin jarjarinaa hidhaarte ishittiin maaltu maal ta'e. Wayinii ajatti. Hin jarjarinaa.
ማለት ነው ጥያቄ ሰኑንገልች መሌ አቲነ ስላነ መቲ መለቱ ጋፊ ተውጃለታ ቆይ ያኒ ከያኮቲቲ ኦኬ